السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني جرتو جولي كينا وروني أمنتي بالعلي كم نجا جرتني فإياك السني هذا وان تفوس برسيسو ديما إسني أجرسيسو في وان بيكون راجع جودا ما لينو وانتي سوني باي أبليكيشني كانين ببرسيسا جدا يوربي نجار غاري وانتي سوني اسمع ليني Fakkeenyaa fi ijoolleen mana madaamii teessan suuparmaarkeetii isin finne yookiin suuqa isin finne galuuf haa ta'u uffata yeroo madaamii teessanii wajjin gabbaatan yookiin madaamii teessan yuunifoormii malee waan biraa isin bituu hin dandeettu ofuma keessanii mana teessanii yoo madaamii teessan rakkoo nama waasii fiduu hin qabaanne manuma teessee birrii kan keetiin ijoollee keenya irraa fakkeenyaaf xalabachuu irra application gaarii keessaa xalabachuu si wayya ijoolleen keenya maaliifu parsentii 50 yoo bitan 100 sitti mani sanu delivery wali 120 illee kaa'imatu jira namoonni tokko beektanii fakkeenyaaf ijoollee hedduun qamisii barruu iskeerii takka birrii 60 as keessaa bittee birrii 150 himatti dhugaa dubbachuuf jechuudha guyyaa wayii akkuma tasaa tokko irraa dhaqee gaafadhee meeqa jennaan 150 naan jedhan maali ani waanuma gurguranii gaafachuuf innaa birrii 150 siin naan jennaan sadi na gurgurtamoo lama jedheen jennaan tokkocha delivery free naan jedhanii haayee rakkoon qabu jedhee biraa lixee har'a ammoo manuma madaamii teessanii uffata babbareedaadha caammaanis jira wanti hundinuu babbareeda akkuma picture irra jiru yookiin profailii suuraa jaraa irra jirutti bareeda jechuudha uffanni namni hin beekne jiru isheen ijoolleen baay'een ni beekanii kan beeknes hin jira isin jechuu barbaadeeti amma wanti guddaa isin rakkisee jiru akkamitti banatanii osoo hin taane namoota hedduu diskaawuntii akkamitti hir'isanidha banachuun wanta sadi si barbaachisa isii gabbuuftee banachuun wanta sadi si barbaachisa fakkeenyaaf inni kun akkuma beenu piilistoori keessaa application akkuma applicationititti inni jennee barreessine kun waan daawuloodii godheera waan ta'eef asit daawuloodii godheera daawuloodii goonaa jechuudha daawuloodii erga gootanii booda maal gootu keessa yeroo seentanii sign in si gaafatti sign in jechuun akkuma application fakkeenya facebookii banattu tiktokii banattu akkasuma jechuudha yoo lakkoofsa kan keetiin banachuu barbaadde lakkoofsuma kan keetiin hatta yoo lakkoofsa kiyyaan banadhu jette isinuu mircaa sadii siifitti sadiin keessaa tokko lakkoofsa keetii tokko ammoo facebookiidha tokko googiliidha akauntii googilaa yoo qabaatte googilii marra gadhoofta akauntii facebookii yoo qabaatte facebook marra gadhoofta facebook kan keetii walitti konstantiin gootaa jechuudha yoo kana hundaan qabne lakkoofsuma kan keetiin hatta lakkoofsa kan keetiin bante taanaan waan guddaayyuu sin gaafattu koodii manaa qofa si gaafatti jechuudha koodii manaa si gaafatti suuparmaarkeetii haa ta'u kolleejjii haa ta'u mana barumsaa haa ta'u waan si dhiyaatu waan gugurdaa jechuudha waan gugurdaa si gaafatti yoo suuparmaarkeetiin si dhiyaatu taate suuparmaarkeetii jetta yoo kolleejjiin si dhiyaatu kolleejjii jetta yoo yuunivarsiitiin si dhiyaatu ta'e yuunivarsiitii jetta jechuudha kanuma kana baay'ee jira wanti fakkeenyaaf waa baay'eetu jira jechuudha wanti si gaafatu san keessaa waan si aanu wayii laaltee ofuma kan keetii itti guuttaa jechuudha fakkeenyaaf gizee gabbaatee isbaala agattu ijaan gamana laaltee waan si dhiyaatu masgiida ta'uu danda'a waan si dhiyaatu wayii jechuudha mee amma fakkeenyaaf applicationii keessaa seenu kunuuti applicationii argitan jedhee yaada anamma keessa seeneeraa jechuudha amma waan bitachuu barbaadu kunoo asitti walitti qabadheeraa jechuudha namoota baay'ee maaltu dhibaa diskaawuntii dhibaa jechuudha fakkeenyaaf koodiin diskaawuntii kana haa jennu kunooti argitan jedhee yaada koodii diskaawuntiitii jechuudha 700 olii yoo kabittu taate parsentii 18 jechuun 100 fi naannoo birrii 20 akkasii hir'isaa jechuudha 400 yoo kageessitu taate parsentii 15 jechuun birrii 70 akkasii hir'isaa jechuudha kanaaf wanti guddaa namoota keenya akka itti hir'isan wallaaluudha
akka itti hirriftanis isinitti maa jechuudha. Yoo na faana buutanii na hordoftan sirriitti isinii gala jedheetii yaadaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf kun asitti sanduuqa tana argitan jedhee walitti qabadhee jira. Mee keessa seenee isin agarsiisa. Kun akkuma argitanii sanduuqa tanatti walitti qabadhee jira jechuudha. Wanti an talabachuu ta'u barbaadu walumaa galatti kunoo qarshii 400 jechuudha. Diraama 400 bakka cheek aawutii jettu tana tuqaa jechuudha. Anamma haarawaa baneera waan ta'eef waan tokkotti buutuun barbaadu jechuudha. Maaliifuu amma fakkeenyaaf kun asitti first name si gaafatti, asitti last name si gaafatti, asitti lakkoofsa kan kee si gaafatti, asitti illee lakkoofsa kan kee si gaafatti jechuudha. Asitti straight si gaafatti jechuudha. Straightiin kan kee fakkeenyaaf eenyuun akka ta'e maqaa nama sanii jechuudha. Maqaa nama sanii itti barreessitaa jechuudha. Karaa jechuun kunoo fakkeenyaaf akkuma biyya keenya kunoo karaa maqaa namaatiin moggaasan biyya kanatti illee maqaa namaatiin moggaasanii jechuudha. Asitti illee adrees laayinii si gaafatti jechuudha. Koompaayin laayinii jettee asitti koompaayin neemii jettii fakkeenyaaf yuunivarsiitii yoo ta'e yuunivarsiitii jettaa, kolleejjii yoo ta'e kolleejjii jettaa, masgiida yoo ta'e masgiida san maqaa isaa asirra kaattaa jechuudha. Asitti illee isuma as bira dhuftaa jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen Duubaayi keessa jirtan eessa jirta sitti ka jedhu Sharjamoo Ajamaan immoo Duubaayi jirtaa jechuudha. Asitti ammoo koodii manaati. Koodii manaa 500 moo 600 moo 700 moo 800 jirtaa manni kan kee lakkoofsi koodii mana keetii eessaa jedhu as bira dhuftee kan itti guuttee kaatee asi seef gootaa jechuudha. Asi gaafa seef gootee ka dura xalabatte san duuba si deebistee please orderii siin jetti jechuudha. Amma akkaataa diskaawuntiitti hir'isanii moobaayilii irraa isinitti agarsiisaa jechuudha. Akka sirriitti isinii galutti moobaayilii irraa isinitti agarsiisa. Amma akkanatti isinii galu waan ta'eef moobaayilii irraa isinii agarsiisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkuma isiniin jedhe kun uumee moobaayilii irraa isinitti agarsiisa. Diskaawuntii akka itti hir'isanii mee qamisii kanatti hidhadhaa. Kun qamisiin tun birrii 60 jechuudha. Warra bitee gurguruu irratti ammoo birrii 100 jechuudha. 150 himatanii mee amma isiitti dabalachuu barbaada. Emmidha adii godhaa jechuudha. Lamatu adii ta'e rakkoon qabu waan amma isinuma mul'isuuf kun bakki adii itti godhadhee jiru bakka tana waan ta'eef as bira tuqaa jechuudha. Sanduuqatti tuqaa jechuudha. Akka isinii galuufi sirriitti isinii gala jedhee yaadaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani meeshaa kiyya asii walitti qabadhee jira jechuudha. Fakkeenyaaf kunooti argitan jedhee yaada. Kunoo argitanii kunooti. Amma isin mul'isuudhaan malee ani bitachuu waan hin barbaanneef jechuudha. Maaliif diskaawuntiin ji'a 11ffaa gadi bu'aa ji'a 11ffaa eegee gizee diskaawuntiin bareedaa jechuudha. Dhugaa rabbi kun faamamee fakkeenyaaf ijoolleen fofurdoon jechuudha. Mee sirri ilaalaa kan sirriitti bareeda jechuudha. Sirriitti bareeda jechuudha. Sirriitti bareeda. Akkasuma tunis qamisii bareedduudha. Akka isinii galuuf jechuudha. Tunis qamisii bareedduudha jechuudha. Haaluma salphaa akka isinii galuu diskaawuntii isinii hir'isuu dhufee jechuudha. Tolee amma kunoo hin argitan jedhee yaada. Sorry. Hin argitan jedhee yaada. Sorry. Hin argitan jedhee yaada bakka check out jettu tana tuqaa jechuudha. Walumaa galatti meeqa 526 jechuudha. Amma check out jedhaa jechuudha. Kunoo erga check out jedhee amma fakkeenyaaf asii walitti argitan jedhee yaada asii walumaan jiranii ammas bira jiraa jechuudha. Ka'anii xalabachuu barbaadu kunoo asii waliin naa qabeeraa jechuudha. Firee meeqaa 5 jechuudha. Amma eessa dhufaa diskaawuntii bira dhufaa jechuudha. Bakki diskaawuntiitti hir'ifnu kunoo bakka tanaa jechuudha. Aappil tajettu tanaa jechuudha. Isii gattuqa jechuudha. Isii afaafootan kunoo mallattoo akka xiyyaatan isii gattuqa jechuudha. 400 fi 400 ol yoo ta'e meeqa parsentiin keenya jechuudha 15. Amma qubeessan barreessaa jechuudha.
as biratti qubee gugurdaanii inni no inni waa'ee jedhee barreessaa jechuudha. Amma eessa tuqaa aappil tayyatu sana tuqaa jechuudha. Aappilii tuqeeraa jechuudha. Meeqanaa fide birrii 79 irraa hir'isiinaan jedhe jechuudha. Sirriitti akka isiniifu kaameraan maal ta'e kun sirriitti akka isiniifuuf jechuudha. Amma fakkeenya birrii 78 irraa hir'isiinaan jedhe jechuudha. Eessa tuqaa bakka tana isii tuqaa jechuudha. Laala qofa sirriitti naa hir'attee jettii jechuudha. Ka dura meeqa 526 ta'e amma meeqa ta'e birrii 468 ta'e jechuudha. Haaluma salphaan ammas bakka ho'ii isin fidaa bakka tan ofirraa cuftanii jechuudha. Kunoo bakka tana ofirraa cuftanii bakka tana isiin cufaa cufee jira jechuudha. Birrii 400 fi meeqa naa ta'e 458 naa ta'e jechuudha. Haaluma salphaanii akkana hir'ifnee bitachuu hin dandeenyaa jechuudha. Kunoo as biratti isiniin jechuu barbaadeeti obboleeyyan kiyya haala salphaadhaan jechuudha. Akkana hir'isuu hin dandeettanii jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo as biratti direeveriin birrii 10 qofa jechuudha. Kunoo isinii mul'ataidha yaada. As biratti direeveriin qarshii 10 qofaa jechuudha. Asirra dhooftanii kunoo fakkeenya bakka direever jedhu sani qarshii 10 qofa irraa murataa jechuudha. Kanaaf haaluma salphaadhaan akkanatti akka isinii gala jedhee yaada. Kunooti meeshaan walitti qabadhe waan 5 wajjala jira jechuudha. Waan isiniin galle na gaafadhaa. Haala kanaan diskaawuntiin akka isinii galuu abdiinan qabaa isiniin jechuu barbaadeeti. Achi ol yoo oofe lookasheena kiyyaa fi lakkoofsa kiyya jira waan ta'eef haala salphaadhaan akkanatti bitachuu ni dandeessanii. Waan gaafii waa isiniin galle na gaafadhaa.